Zikrii yeroo qormaataa namni qormaanni sitti jiru zikrii kana jedhiitiin qalbii kee ittiin tasgabbeessi. Nama biroo qormaanni itti jiruufis dabarsiitiin akka qalbiin isaa tasgabbooftee qormaata haala bareedaadhaan dalagu taasisi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amantiin Islaamaa amantii bal'aa waan ta'eef rakkoo keenya kan yeroo kamuu nu mudatuuf furmaata nuuf qaba. Sababa kanaaf zikrii yeroo qormaanni garaagaraa yeroo wanti nu ulfaatu garaagaraa nutti argamu akka Rabbi nuuf laaffisuuf jenneetiin fayyadamnu Rabbiin nuuf kaahee jira. Inshaallah waan kana wajjin ilaallaa. Namni hedduun yuutuubii kana hin beektanii sabskiraayib godhaatiin wal baradhaanii barnoota akkanaa kanniin irraa fayyadama. Hiriyaa keessan kabirootiifis dabarsaatiin wanti kun akka isa jala hin dabarre taasisa. Zikriileen kunniin zikrii faayidaa guddaa qabanidha. Wanti beekuu qabdan maalidha? Qormaata osoo hin qo'atiin zikrii kanaan qofa ni dabra jedhanii yaaduun sirrii miti. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala Qur'aana yoo dubbatu maal jedha? Wa'an laysa lil insaani illaa maa sa'a. Ilma namaatiif waan carraaqate malee sila ni ta'a jedha. Hin ta'uufi. Waan carraaqatte argatta, waan dalagde argatta jechuudha. Zikriileen kunniin maal si fayyadu? Tokko waan si jabaate akka Rabbi si laaffisuuf. Lammaffaa akka waan qo'attee san irratti qalbiin kee tasgabbooftee haala bareedaadhaan teetteetiin qormaata san dalagduuf jecha si qarqaara. Sababa kanaaf zikriilee kanniin waan kanaaf itti fayyadama. Keessattuu barattoonni haala bareedaadhaan dubbistan qalbiin keessan akka tasgabbooftu teenshinii jala akka baataniif jecha zikriin kun akka sin jala hin dabarre. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala aayaa Qur'aanaatti yoo dubbatu maal jedha? الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ور أمنني قلبي نساني ذكري كيان قد الآبتي جدا أغايا جدا ربين ذكري كيان قلبين قد الآبتي جدا إيكاس يو ربين زقرتي يو ذكري قوتي قلبين كي تسقبي أرغتتين حالا بريدات أوان دلق دلق داجيشو. Zikriin tokkoffaan ayatal kursiidha. Ayatal kursiin faayidaalee gurguddaa hedduu qaba. San keessaa shayxana garagaraa jala akka Rabbi si baasu waan garagaraa rakkoo garagaraa namni si qabateetiin sitti deemu jala akka Rabbi si baasuuf jecha si fayyadaa jedhan Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Sababa kanaaf ayatal kursii hin dagatina. Ayatal kursii jechuun isa kana. Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum laa ta'khudhuhu sinatun walaa nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. توقفاني سكنا لما فاني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هي كان يسامل يجودا يا ربي جراتاتي يا كريم أوفيتي نيلت آباتاتي رحمتك يتي ناف برمت يا الله أصلح لي شأني كله يا ربي إمك يهندا نافتولتي ولا تكلني إلى نفسي لبوك يت يا ربي نن إركسين طرفة عين hanguma libsuu ijaallee lubbuu kiyyan hin hirkisine yaa rabbiin adhaqqabe. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nama zikrii kana ganamaaf galgala fa'a keessattuu jedhan rabbiin rakkoo inni keessa seene san keessaa isaa dhaqqabe isa baasaa jedhani. Kanaa ol maal soxxaa qo'atuullee dhabdu waan feetes taatu rabbii keetii goriitiin yaa rabbi na baasi jedhi rabbiin kadhadhu. Inshaallah rabbiin siif birmata. Zikriin sadaffaani Allahumma لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هي كان يسمى اللهم يا الله لا سهل وانت لا فات هنجر إلا ما جعلته سهلا وانا تلاف استعمالي وانت لا فهنجر وأنت تجعل الحزن يا الله أدوان تألفاتي إذا شئت سهلا يوفي تلافات سفتا. يا ربي waan ati laaffiste malee wanti laafu hin jiru waan feete ammoo ati ni laaffista yaa rabbi qormaata kana naaf laaffisi na dandeessisi. Nabiyyiin nama zikrii kana jedhe rabbiin waan itti ulfaate isaa laaffisaa. Nabiyyiin ofii isaaniitillee jedhaa turanii jechuu qabdanii sirritti jedhaa hin dagatinaa. Intaansee zikriin afraffaan Allahumma hdinii wasaddidnii Allahumma ihdinii wasaddidnii. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
sahaabaa isaanii jagna beekamaa Aliyyi ibn Abi Xaalib zikrii kana jedhi jedhanii dhaamaniif. Yaa Aliyyi qul Allahumma hdinii wasaddidnii jedhaniin. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Allahumma yaa Allah ihdinii na qajeelchi wasaddidnii tawfiiqa illee naa kenni. Tawfiiqa jechuun maal jechuu? Wanta sirrii ta'etti itti qajeelaniitiin irra dhaabatu yaa Rabbi san naa kenni jechuu. Yaa Allah nama qormaatamu wallaahi qalbiidhaan ati zikriilee kanneen jennaan Rabbi si qarqaara. Qo'attee baatte inshaallah Rabbiin si wajjin ni dhaabata. Allahumma ihdinii wasaddidnii na qajeelchi waan itti na qajeelchise sanitti illee irra gadi na dhaabi qormaata kana akka deebii sirrii argadhu fakkeenya na taasisi jechuudha. Yaa Allah akkasi kadhataa jirta niyyaa kee akkasi qulqulleessi Rabbii kee kadhu. Zikriin sharaffaan zikriilee kanneeni. Tokkoffaa zikrii ganamaaf galgalaa jechuu. Zikriileen ganamaaf galgalaa faayidaalee guddaa qabu. Amma dubbatuudhaaf sa'aatii tuneelaa deemaa yuutuub irra seentaniitiin zikrii ganamaaf galgalaa akka jedhu bootaa kanaan argachuu dandeettan. Ittaansee zikrii yeroo irribaati. Zikriileen yeroo irribaallee faayidaa gurguddaa qabu. Akka qalbiin kee tasgabbaa'u akka sammuun kee hin jeeqamne si taasisu sirri itti fayyadama. Inni sadaffaan zikrii yeroo manaa bahaniiti. Yeroo manaa baatu zikriilee kanneen yoo ka jettu ta'e inshaallah sunillee yuutuubii keenyarra ni jira. Qalbiin kee tasgabbaa'ee sheexan irraa tikfamtee osoo rakkoon takkas hin du'in fateettee hojjettaa jechuudha. Zikriin afraffaan zikrii yeroo cinqamaniiti. Yoo cinqamte, yoo dhimmi si dhibe, yoo kallattii gortu dhabde, rabbii gadi yoo gorte rabbiin keessaa si baasa inshaallah. Inni shanaffaan quraana qara'u. Zikrii caalu jecha rabbii ol aanaa quraana yoo ka qaraatu ta'e abadan rabbi lafas hin gatu. Wallahi rabbi sii birmata. Zikriilee kanneen yoo ka jettu ta'e ayaa quraanaa kanatti yoo ka fayyadamtu ta'e rabbiin subhaanahu wa ta'ala furmaata isa biraa ta'een nasrii isa biraa ta'een rabbiin siif tumsa. Rabbi qormaata kana si haa laaffisu, si haa dandeessisu. Qormaata ati natti jira jetteetiin yaaddu naashinaal egzaaminashinii ta'ee COC garagaraa ta'ee qormaata kamuu haa ta'u sadarkaa kamirrattu haa ta'u qulqullina kamiifuu ka gaafatamtu haa ta'u rabbiin si laaffiseetiin ka takkasitti hin ulfaanne ta'eetiin ka keessa dabartu rabbi si haa taasisu, rabbi si haa milkeessu. Niyyattaniitiin zikriilee kanneen jennaan wallaahi ni milkooftu. Wallaahi ni milkooftu. Jecha kiyyaa miti. Jecha nabiyyiiti sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyiin nama dhugaa dubbatu nama kijibuu miti. Rabbi si wajji haa ta'u sirri itti fayyadama. Barnoota dabalataa hordofuudhaaf yuutuubii kana sabskiraayib gochuudhaan tiiktookii keenna fooloo godhaatiin teelegiraamii kanas jooyin gochuudhaan feesbuukii irrattis fooloo nu godhaatiin barnoota diinii keessanii amantii keessanii baradhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.